duuba akka nama tokkotti gammachuun dhaggeeffamtee anilleen isin wajjin qoddachuu barbaade laffaatiin teessan baga lafatti hin hafin jechuu inshallah baga gammaddan dhugumatti kuni gaa waan lafatti dhufee miti duraan dursee rabbii gaditti eegaa rabbii galatoonfadhe namni galatoonfachuu barbaadu tokko Dr. Sheikh Jelani عالم خنيا مفتي إثيوبيا خنتان ربين إرها جالتو أنجو إساني فدي إسانيتين تولينا حواسات في هذني إتيانا مجلس فدرالا خن إثيوبيا خنتان قال لك كيسو فدي إسانيتين إساني بؤون كوني لقومتي والله فرامتي حواسة تجاجل في أجراتشون إساني خن سنرتي جهاد رجان فدي أنجو إسانيتي فدي تكادن تاساني وتجوسون تاني فدي ربي في رسول جيسو داف أكسما حواسة فدي دنتا أمنتي إسلاما جيسو داف أكته خني رجاء إفادة يجو دوبا بقى جمدن بقى ولين جمني wanni tokko as gahuudhaaf namoota gargarii kan nuti maqaa hin beeneef haatu jira khaduuba waan hedduu hojjechaa jiru jechuudha khaduuba waan kana dhiibaa barruunis tahee sagaleenis tahee miidiyaanis tahee waan dandeessaniin majlisni islaamaa mana maree Itoophiyaadhaa akka toluuf waan isin keessa dabartan hunda rabbi ni beeka rabbi subhaanahu wa ta'ala min daakhisan jannatul firdaws isin hadeebisu ربين الدنيا في آخرة ربي سنها ملكيسو يا دام رادة خيس ربي سنها قوتو وان اسن أمتا إسلاما في الدني إمي أمنتي إسلاما إسياتيسي إمي تقوما إسياتيسي إمي دين الإسلام إسياتيسي هل كان في قويا لفاتي إسي لفاتن تانا ربين تبلاشن قدين ربين ورى ربي جئي هجته ورى ربي جئي ربي سبحانه وتعالى حق ربي خنا والأنتما حق ربي تف والأنتم نمات فسنتاني والأنتم دين الإسلامي والأنتم قرآن ربي تف والأنتم حديث رسولاتي عليه الصلاة والسلام والأنتم لغاسنيف ورّا لفاتا ربي برا من داك أبدا ورّا جي ربي سنها ولو ورّا قرتي لغمتي خنوتين بيني تجرى خاقرتي ميدرتي مولن خمولة اللي يرو غرغري حالي إسافي مجيسنيس خمولك مولة خان اللي مرباني يعني نمني مولتون دون أرجع فينا رجع بربادة شو سونتاني والروتا غريغري جرا خميديان هم موليسين خميديان هندران دوباتين خدوبة خنا واحد دو شورا قدرة بتيجو إسان اللي ربين إسان هاجلتهم فتو جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء ربين قالتك إسان جنة الفردوس إن شاء الله خانة تيان سورانغا شيحجي دان بقى قمدن جنان إن شاء الله kuni gaa seenaa biyya keenya keessatti nafakkaata hin beeku gaa namni ulamaan islaamaa keessattuu saba keenya sadarkaa akka federaalaatti itti gaafatummaa hin beeku namni yoonii fi namni keenya saba keenyarraa yeroo duraatiif aangoo dhimma islaamaa mana marii islaamaa keessatti pirezidaantii ta'ee filatamee jiraate yoo beetan naa barreessaa inshallah eenyu jaaniin eenyu turan namni Oromoo Muslimaa kan saba keenya irraa ta'e kan federaala gaggeessaa ture jechuudha. Kuni isaantu jalqaba moo nama biraatu ture mee namni oduu akkasii qabdan nu barreessa inshallah. Yoo akka saba Muslimaa akka saba Islaamaa Oromootti akka saba Oromootti yeroo jalqabaati yoo isaan ta'an immoo kun kaseenaati baga isin gammachiise isaan jenna jechuudha. Duuba itti aansuudhaan waan tokko koomiin qaba jidduun immoo waan dhimma muslimaa guddaa kana Oromoo keessattuu muslimni Itoophiyaadhaa guurii gurraa fudhadhu dhaggeeffadhu akka gaarii dhaggeeffadhu. Dhimma muslimaa guddaa kana guddaa waan lafaa miti. Dhimma muslimni Itoophiyaa ittiin yoonii fi milkaa'e nagee biyyaatii fi nagee sabaa sablammootaatiif
nagee guutuu Afrikaati kun yoo wanni tun hammaatti immoo waan guutuu Afrikaa qofaa miti guutuu addunyaatiif illee gadda guddaa ta'e jechuun kun osoo ni rakkoon jiraatti alhamdulillah rakkoodhaan rabbiin nu saaxillee dhimma guddaa ummata muslimaa kana mootummaan Itoophiyaa tuffiidharraa qabamoo OBN fi ETV'n akkamitti sarara tokkollee barreesse ummata muslimaa Itoophiyaadha majlisni manni maree muslima Itoophiyaadha pirezidaantii haariyaa baatii 3 yeroodhaaf filatee jira ji'illee sarara tokkollee akkamitti barreessuu dadhabe irraa dubbatu oolee viidiyoon isaanii achi jira kaameramaan isaanii achi jira haga ammatti maaliif gabaasuu oolee dhimmi ummata muslimaa kun dhimma laayyuutti ilaallamuuhi ummanni muslima Itoophiyaadha qaama ummata Itoophiyaa irraa ta'e moo nuti maxxeedha ummanni muslima Itoophiyaadha maxxeedha moo waxaniidha mee arraan tana hanna fayyama inshallah afaan jijjiiraatiin haasoo jidduun nuti ummanni muslimni Itoophiyaadha maxxeedha moo waxaniidha sin jeewaru أهل البلاد يعني والربيات مونتي يا أخي نحن صاحب البلاد يا أخي والربيات بليزو نوتي خرّا هنقلي توبيتي نوتي تكا بقتوت إثيوبياتي متي ها مسلم توت إثيوبيا خيسة جراتني متي ها مسلم توت إثيوبيا خيسة جراتني متي نوتي مسلم توت إثيوبياتي أجيفرلو OBN في ETV'n dhimma majlisa Haji Muftiin shaaramuu kana maaliif gabaasuu oolee bar khaleessa gisee dubbachaa jirru nu dhageewu diddan dhimmi majlisa Itoophiyaa kana keessa namni harka keessaa qabu mootummaadha Sheikh Haji Muftii Umar namni ila arra haga inni achirratti ture akkatti jeequmsi muslimni Itoophiyaa akka jeeqamu harka keessaa qabu mootummaa Itoophiyaati kana hubadhaa jechuun jechaa ture osoo arraan tana muslimni Itoophiyaadha kabajaa qabaate qaama warra biyyaati jechuu mootummaan kun gibirri guddaan taxpayers jennaan takka ammoo qabeenyi guddaan biitii Itoophiyaa jiraattuun irra guddaan keessattuu saba muslima saba Oromoo Itoophiyaati kana hubadhu keessattuu harki guddaan Oromoo muslimaati kana hubadhu kun ol qoodamni isaa miti dhugaa jirtutu kana this is kuni statistics report Itoophiyaati ummanni muslimaa biyya san keessatti baay'inaan Oromo sabaanis ummanni Itoophiyaa irra guddaan Oromo kana hubadhu haguma guddina keenyaatiin mootummaaleen gara qabeenyatti dhufe irra guddaan malleen inni irraa argatu ummata muslimaa Itoophiyaati dhimmi keenya maaliif laayyuutti fudhatame OBN kachi jiru ETV'n kachi jiru maaliif dhimma ummata muslimaa kana jijjiirama argame kana maaliif gammachuu isaanii guyyaan kun guyyaa seenaati jeellee xiqqollee laayina tokkollee barreessee maaliif hawaasa islaamaatiin dubbii tana gahuu oole maaliif waa hedduu keessa seenuu barbaadu maaliifi gaafii nama hundaati tahuu qabdiis jeetiin amana dhimma kana gaafachuu danda'uu qabdan ETV fi OBN maaliif dhimma majlisa muslima Itoophiyaa irraa mana maree arraan tana pirezidaantii fi itti aanaa jijjiiramee jiru kana Haji Muftiin shaaramuu isaanii kana maaliif gabaasuu oole ዋይ ጋፋችሁ ዘንተው ቀብደን ዛሬ የኢትዮጵያ መጅሊስ ማለት ነው የሙስሊም መጅሊስ ዶክተር ሼክ ጄላኒ በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ፍቃድ
ኃላፊነታቸውን የነበረባቸውን ኃላፊነት ለቀው ዛሬ ሙስሊሞች ሌላ ሰውን መርጧል ማለት ነው። ሌላ ዑለማ ማለት ነው። ዶክተር ሼህ ጀላል በራሳቸው ፍላጎት ነው የመከትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ማለት ነው የለቀቁት። እና ደግሞ ሀጂ ሙፍቲ ደግሞ ዛሬ ታሽሯል። የነሱ ቦታ ዛሬ የተመረጡት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ናቸው። በዚህ ጉዳይ ዛሬ እዛ ሸራተን በነበረው እንትን ማለት ነው ስብሰባ የኢቲቪ እና የኦቢኤን ሚዲያ ነበሩ፣ ሲቀሩም ነበሩ። ለምንድን ነው የሙስሊሞች ጉዳይ በኢቲቪ እና በኦቢኤን ላይ ዛሬ የተደረገውን ለምንድን ነው ያላስተላለፉት? ለምንድን ነው ያልተናገሩት? እስካሁን ድረስ ሼህ ሀጂ ዑመር ሙፍቲ ከስልጣን መባረራቸው አሳዝኗቸው ነው ወይስ ለምንድን ነው? ይሄ የሁሉም የሙስሊም ጥያቄ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ መጤነን ወይስ የኢትዮጵያ ዜግነት? እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ዜግነቱ አልተጸደቀለትም። እኛም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነዋሪ ነን ወይስ የኢትዮጵያ ሀገራችን ነች? እንደ ድሮ እንግዲህ የሚባለው የኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት ሙስሊሞች ይባላል። ይሄ ልክ አይደለም። ዛሬውም ያው በስራ እያሳዩን ያሉት እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ነዋሪዎች አይደለም፣ አገራችን ነች። መጤ አይደለንም፣ እኛ መጤ አይደለንም። የሙስሊም ጉዳይ ለምንድን ነው በኢቲቪ እና በኦቢኤን ዛሬ ያልተላለፈው? ለምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ይሄ እኮ የእናንተ ገንዘብ ነው፣ በእናንተ ግብር ነው እኮ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኛው የሚከፍለው፣ ሳተላይቱን የሚያስኬደው ስራ እኮ የሚካሄዱበት እኛ የሙስሊሞች በብዛት የኛ ገንዘብ ነው፣ መጠየቅ አለባችሁ። ለምንድን ነው discrimination? Why are we discriminated? Are we not the taxpayers of Ethiopian government? Yes. If we are part of Ethiopian government, why did the Ethiopian media like OBN and ETV have not reported the reform of Ethiopian Majlis? I mean, we need to ask this. This is a legit question. Are we not part of Ethiopian citizen, or we are a refugee that is living in Ethiopia? Are the Muslims considered the refugee? Are we immigrants in Ethiopia? Ethiopia is our country. Ethiopia is Ethiopia because of the Muslim population that is living in Ethiopia. Remember that. We are the majority. We are the majority of taxpayers. Why our issue is considered to be like a second citizen issue? We are not second citizen issue. We are not second citizen. We are original and first citizen of Ethiopia. So imma kana la yutifrachun qabdan. ETV fi OBN dhimma muslimaa kana gabaasuu dhabuun isaanii haga ammaa turuun isaanii kun fedhu sa'aatana booda deebisuun isaanii boru dubbatuun isaanii bu'anaaf hin qabu. Haga ammaa dubbachuu dhabuu isaaniitiif dhimma kana laafatti hin fudhatina. Yoo ifiif callistanii ifirratti waan kana laafistanii immoo borullee akkanumatti waan guddaatu isin irratti dalagamu deema.
majlisa Itoophiyaadha namni asiinis akkanatti laaqee asiin ga'e mootummaa Itoophiyaa akka ta'es beeka. Kanaafuu ummanni muslima Itoophiyaadha baga gammaddan baga rabbiin asiin nu gahe Sheekh Haji Ibrahim abbaa keenya aalima keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojii amaanaa guddoo dachii fi samiin dadhabdee tana ta'e isin arraan tana baadhattan fudhattan tana rabbi isin haa laaffisu. Baatii sadii keessatti hojii boonsaa akka hojjettanii hawaasa qalbiin isaa adda facaate akka gargaarsa rabbiitiin qalbii isaanii araaraa fi tokkummaa fi jaalalaan walitti fayyistan shoora guddaa ni taphattan jeetiin abdadha. Barri kun bara hojii milkii rabbi isin haa godhu, bara tokkummaadha, bara gartee gaddaa fi gadadoo, bara gartee rakkoo hedduu itti irraanfannu rabbi sababa isin godhe isin haa godhu. Hojii tana rabbi isin haa laaffisu, irree rabbi isin haa ta'u, hawaasa isin jala deemu isin dhageehu rabbi isin haa godhu. Hoogganaan tokko yoo hawaasni isa dhagehee isa jala deemee hedduu hojiin isaaf laaffatti. Insha Allah hawaasnis amiira keenya jechuudha tana arra amiirri keenya amiirri muslima Itoophiyaadha Dr. Sheekh Haji Ibrahim tahuu itti gammannee jira, itti qufnee jira. Hojiin tun isaanii malti, dandeettiis itti qaban, beekumsaas itti qaban, afaanillee haasawallee bulchuullee deemuunillee ni danda'an. Akka shalaggii keenyatti akka sheekha irraa garreetti maashaallah yeroo ammaa tana keessatti sheeyni ummata keenya bakka bu'anii hawaasa islaamaa bakka bu'anii nun deeman jennee duraanis namni abdii irraa qabaachaa turres kaleessas arraas namni bakka tanaan ni ta'a jennee eegaa turres isaanuma. Maaliif dandeettiitti qaban, beekumsatti qaban, abbaa hikmaati, hayyuudha, aalima, beekaadha, nama ana malee jedhu miti, nama namaa mari'atu, nama yoo namni xiqqaalleen waa isaa yaadachiise namarraa nama fudhatu. Hagaan isaan beekutti, hagaan isaan dhaggeeffadheetti, hagaan isaan odeeffadheetti. Kanaaf baga rabbii isin gammachiise. Akkasuma itti aanaan isaaniitilleen warra dabuu birraa bakka bu'ee dhalataa Jimmaati, Oromoodha. Garuu immoo naannawa dabuu bakka bu'ee dhufe nama akka malee jaalala rabbii qabuu fi sodaa rabbii qabu, sodaa rabbii turraa mul'ate jechuudha. Akka hawaasni sheekootiin biraa isa yaaddutti nama adaba qabu, nama imaana qabu, nama sodaa rabbii irraa mul'atu jechuutu dubbatamaa jira. So kuni dhugumatti tuuta bareedaatu dhaabbataa jira fakkaatti. Arragaa jaalattoonni fi akkasumatti hordoftoonni Haji Umar Idris taaziyaa guddara jiranii rabbi sabrii imaana isin haa kennu jennaan. Gareen ahbaashaatii fi gareen gartee faannoo rabbi sabrii imaana isin haa kennu jennaan jechuudha. Ahbaashii fi faannoon arra rabbi sabrii imaana isin haa kennu. Arra isinitti cabxee jirti. Kana booda jaalattanii jibbatanii tokkummaa fi nagayaan insha Allah majlisni Itoophiyaadhaa gaggeeffama. Hawal qoodiinsi hin jiraanne, hol aantummaan garii tokkollee hin jiraanne, hol aantummaan rabbii qofti keessa jirtu, hol aantummaan haqaa qofti keessa jirtu jechuudha. Walqixxummaadhaan, walqixxummaa sabaa sablamootaatiin, walqixxummaa yaada walii kabajuutiin, walqixxummaa bifaatiin, walqixxummaa naannootiin, walqixxummaa gosaatiin, walqixxummaa hundaan jechuudha. Kanaan gaggeeffamu ta'a bi'idhnillah. Barakallahu fiikum. Eegannaa jiraadha. Assalaamu alaikum. Akkasii gaa asumarrattiin gabaabsaa baga waliin gammanne sheekottiin keenya hundinuu warri waan kana galmaan gahuudhaaf keessattuu namni tokko namni ani bira dabruu barbaane tokko Sufyaan Sheekh Sufyaan wallah
maqaa isaa garii kan inni itti beekamu Kushland peejii Kushland sana guddisaa deemaati. Wallah hawaasni muslimaa ni badhaafame nama kana. Rabbiin ija hamtuura isaatiisu Allahumma baarik lahu wazid lahu janna. Rabbi beekumsa isaatis dabalee rabbi haa dabaluuf, fayyaas dabalee rabbi haa dabaluuf, imaanas dabalee hamnuuf hayyuudha. Namni kuni laalan nama xiqqaa fakkaata. Dhugumatti dalagaa hedduu qaba mataa isaa dhuunfaa. Dalagaa isaa san osuma dalagatu majlisa kana gartee bakkaan gahuudhaaf, jijjiiramni kun dhufuudhaaf gaheen inni taphate gahee laafaadha miti. Itti arrafamee, itti sodaachifamee Sheekh Sufiyaan majlisa koree majlisa federaalaa Itoophiyaa irraa qaama tokko inni kana keessatti wanti isaan hin ja'amin hin jiru. Uffatni isa inni uffisin hin jiru. Haga gartee lubbuu isaa sodaachisanitti, haga gartee mana isaa bakka jiraatu waggaa takka guutuudhaaf mana isarraa baqatee ilmaan isaa jecha gartee biyya haga gartee bakka buuteen isaa dhabamtutti jechuudha. Kanaaf Sheekh Sufiyaan hedduu galatoomi, hedduu siin boonna, hedduu si jaalanna, hedduu si kabajna. Hojiin ati hojjechaa jirtu quba qabna, hordofaa jirra. Rabbi si haatiisu, Rabbi urjii godhee si mul'isee jira. Rabbi ikhlaasa si haa kennu, qabeenya qabdurratti si haa dabalu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala abboo Rabbiin qabaataa addunyaa kana Rabbi si haa godhu abboo. Ilmaan kee caalimul allaamaa si haa godhu abboo. Abboo nu boonsite laffaatiin ta'e wallaahi wa rabbal kabeeroo gargarii yoon yaadadhu hedduu gammachuu keessa imimmaan na qaba. Laffaate baga osoo lubbuudhaan jirtu jijjiirama xiqqaa kanallee irra Rabbi baga si garsiise. Kunu alhamdulillah. Itti aansuudhaan Sheekh Jamaal Aliyyiiti. Sheekh Jamaal Aliyyi wanni isin hin ja'amin hin jiru, wanni ati keessa hin dabriin isin jiru. Hayyuu caalima kitaaba lafarra deemu laalan qallaa xiqqaa tokko laafaa tokko yeroo hedduu Ameerikaa tana viizaa gizee asii erginuuf niif na gizee jennu imbaasii gizee dhaqu gurbaan xiqqaan kun jaaniitu moggayyuu caalima guddaa san nurraa deebisaa oolan jechuudha. Aboo taraa tana inshallah isaanummaan siyaamanii viizaa Ameerikaa siyaa kanani hot inshallah Rabbi si alaafisu. Ati fi tiima kee tiim raayyaa hunda keessanu wallahi akkasuma obboleessa keenya raayyaanis wanni inni keessa hin dabriin hin jiru. Dhimma majlisaa kana tolchuudhaaf bareechuudhaaf ka ofiif aangoo takka irra hin jiraanne hawaasnummaan kun nagee argatu mirgi isaa kabajamu jechuudhaaf Sheekh Raayyaan dheengaddallee bifa sagaleetiin bifa walolootiin dhimma majlisaa kanallee seenaa isaatii fi rakkoo isaa hawaasaaf dabarsee ture. Kun hundinuu gootummaa fedha, beekumsa fedha, dandeettii fedha, if kennuu fedha. Lubbuu ofii bira dabranii hawaasa jechuun waan laafaadhaan miti. Maaltu na dhiba dantaa isaaniiti jedhanii walitti osoo hin lakkisne lubbuu isaanii kennanii dirreetti if baasanii waa meeqa haa godhuu qaban. Haga wanti amantii islaamaa dursu tokko illee hin jiru jedhanii waa hundeef duuba kaayan. Aboo akkuma isin islaamummaa dursitan, akkuma haqa rabbii kana dursinitti rabbii waa hunda khairii hunda keessatti rabbi isin haa dursu abboo. Ani gaa jara sadeen kana qofa maqaan dha'u Sheekh Gaalii atilleen barreessaa majlisa Oromiyaa kan taate dhugumatti atilleen gaa harki kee maaliin sin jaa dhugaa malee dharan barreessin abboo. Halkanii guyyaa laffaatiin ta'e waan laafaan turre. Rabbi sirraa jaalatu. Rabbi sirraa haa jaalatu yaa Gaalii. Anamma nama faarsuuf hin dhufne garuu immoo man lam yashkuri nnaas Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni ganama galatoonfanne
rabbi illee galatoonfatu jedhe. Namni ilma namaatiin jazaakallahu khayra aljazaa hin jenne galata rabbiit illee hin beeku. Namni osoo lubbuudhaan jiru rahmata waliif kadhatuu fi du'aa waliif godhatuu dhiise gaafa du'e qofa rabbi rahmata walii haa godhu hin jaa. Gaafa jiru nagee waliif hin kennu gaafa du'e booda nagee waliif kadhata. Namni qoy nama hojii gaarii hojjete jazaakallahu khayra jechuu qabnaan. Sheeggaalii keenya galatoomii ulfaadhu. Sheekootii biraa hedduu gaa maqaa isaanii hin beeku ani. Sheekootii gurguddoo ulamaa dhiisaa akka Sheekh Amin Ibroo akka gartee Sheekh Jelaanii akka kana gaa dalagaan isaaniitu kun waan dho'isaa qabu miti jechuudha. Ni mul'ata ni agartanii hojiin isaanii maashaallah. Kana osoo nuti dubbachuu baanneehu ijjiinuu gizee garteerraa imimmaan buusaa galatoonfachaa jirti alhamdulillah. Naam. Kanaaf tiim raayyaan akkasumatti sheeggaaliin hundi keessanuu galatooma ulfadha. Haga ajjechaa fi hedduu lubbuu isin sodaachisan waa hedduu keessa dabartanii jirtan. Injifattanii jirtan. Duratti nun deema inshallah. Rabbi duratti isin haa deemu. Rabbi isin haa tiisu inshallah. Barakallahu fiikum. Nageenya jiraadhaa. Hawaasni islaamaa bal'aalleen waan kana obsaan ulamaa teenya dhageessanii badii takka osoo hin balleessine aalimoottan keenyaa fi hayyoota keenya jala deemtanii as gahuu keessaniif hedduu galatooma isin jenna. Hedduu ulfaadhaa. Majlisni amma abbaa argatee jira. Abbaa haqa gaggeessuudhaaf haqa godhatullee argatee jira. Nageenya jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aa godhaaf garummaa akkuma majlisa maduraa baatii jahaaf jaanii amata sadii nurra ta'anii gartee nu jeeqan osoo hin taane baatii sadii keessatti jijjiirama ajaa'ibaa agarsiisanii deen filmaataa fi waan barbaachisu majlisa jechuun gabaabatti dhimma uummata musliimaa irratti majlisa madrasaa yatiima gargaaruu zakaa uummata irraa guuranii hiyyeessaan rakkataa gabaabatti beela dhabamsiisuu doofummaa dhabamsiisuu wallaalummaa dhabamsiisuu kan rakkate rakkoorraa baasuu kan qabu qabeenya isaa akkaataa inni zakaatti baasu karaa inni itti baasu isaaf mijeessuu ummanni muslimaa salaataa fi salawaata isaa bakka jirutti akka rabbiin irraa jaalatutti gaggeessuu danda'u isaaf mijeessuu awwaalchaa fi fuudhaa fi heerumaa fi biyya san keessatti araaraa fi nagiyaa fi waliigalaa miti barumsaa wal qabatee diinagdee wal qabatee fayyaa wal qabatee waan barbaachisu hundaa wal qabatee hawaasni muslimaa waan ofirratti abbaa tahee waan ofirratti ofii isaatiif murteeffatee mirga isaatis kabajee mirga sabaa sabnootaa kabajee jiraachuu danda'u irratti majlisni isa hogganu jechuu gabaabatti. Kana hunda jalarraa aanarraa eegalee sigalee aanarraa qabaleerraa masjidanirraa gandarraa bakka naannawa hawaasni islaamaa qubaturraa jalqabee jala sanirraa ijaaree ummata tokkummaadhaan hafuura tokkorratti gaggeessuu danda'u jechuudha gabaabatti. Of tahee abbaa biyyaa tahee waan ofirratti murteeffatee waliin deemuu gaggeessuu danda'u jechuudha. Majlisa jechuun kanuma gabaabaan isaa. Abbaa biyyaati dhimma isaa irratti alagaan isa ajaju osoo hin taane ofii isaatiif akka shari'aan islaamaa ajajutti dhimma fuudhaa fi heerumaa keessatti dhimma araaraa keessatti dhimma qabeenyaa keessatti barumsaa keessatti biyyoolessatti akka biyyoolessatti akka hundattuu majlisni ummata keenya xiqqaa fi guddaa qotee bulaa isaa beekaa fi wallaalaa isaa hoggansa haqarratti hundaa'e sirnaa fi seera guddate. Kanarratti ummata keenya ifnanaan bobbaasee galchuu jechuu gabaabatti. Kanarratti gaa xiyyeeffatee qabeenya ummata muslimaa kana harta akkatti gad deebisee beela dhabamsiisuu irratti rakkoodhaaf furmaata ta'uu irratti waan hawaasni muslimaa barbaadu hunda keessatti duree ummata dura bu'ee rakkoo ummataa rakkootiyya je'ee bal'ina ummataatis bal'ina kiyya je'ee ummata haqarratti deemuu ni danda'u qofa. Isaa fi hawaasaa fi mootummaa jidduus riqicha tahee